Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaa kanaa sinittimna kan sinittimoo Ansooniyaa Muhammad. Falmii qabiyyee lafa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi waldaa amantoota qaala hiyyot gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti amantoonni komii kaasan. Gabaasa BBC Afaan Oromoo Margee Tasfaatu dhiyeessa. Dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa gubbaatti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu waldaa amantoota wangeelaa qaala hiyyot irratti daba hojjetaa jira jedhu amantoota wangeelaa hedduu biratti dallansuu uumaa jira. Amantoonni waldaa qaala hiyyotii fi waldaalee warra wangeelaa kaanis barreeffamoota waa'ee waldaa qaala hiyyot kurriftuu cal hin jedhu. Haqni waldaa qaala hiyyot kurriftuu dhokachuu hin qabu jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti osoo duula geggeessanii mul'atu. Barreessaa waldaa qaala hiyyot Itoophiyaa kan ta'an Dr. Saamu'eel Mulaat bulchiinsi magaalaa Bishooftuu qabiyyee waldattii kan ta'e lafa kaarameetira 400 dabarsee abbootii qabeenyaa dhuunfaaf kennu BBCtti himan. Akka isaan jedhanitti bara dargii keessa waldattiin hojiiwwan misooma hawaasa naannichaa fayyadan kanneen akka jallisii, drip irrigation, biqiltuuwwan bareedina magaalaaf oolan oomishuuf wiirtuuwwan deeggarsa kanneen akka kiliinikaa fi iddoo bashannanaa ijoollee maatii hin qabneef jecha lafa kaarameetira 500 waldattiif mootummaan kenne. Lafichi kan nuuf kenname bara 1981 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan mootummaarraa fudhannee lafa kaarameetira 500 hundisaa lafa qofa osoo hin taane qaama bishaanii yookaan haroos qaba jechuun achi keessaa kaarameetirri 161 qaama bishaanii akka ta'e dubbatu. Mootummaan dargii erga kufee booda bara caamsaa 25 bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaabineen magaalaa Bishooftuu bakka amma falmiin irratti ka'e kanaa kan waldaa qaala hiyyot ta'uu murteessuun xalayaa gaafa waxabajjii 16 bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barraa'een waldattiif beeksifamuu ibsi waldaa qaala hiyyot miidiyaaf kenniteerraa ni mul'ata. Haa ta'u garuu lafa kaarameetira 500 keessaa giddugala kurriftuu waldaa qaala hiyyotiif kaartaan kan kenname kaarameetira 286 irratti qofa akka ta'ee fi kan hafe garuu saayit pilaanii akka ta'e himu Dr. Simi'oon. Bakkeewwan sadii hafan immoo bakka waldaa, kiliinikaa fi buufata fayyaa saayit pilaaniidhaan nuuf kenname maqaa keenyaan hojjetamee chaappaa qaba. Kaabineedhaan murtaa'eera jechuun qabeenyaa waldattii ta'uusaa ragaa qabna jechuun dubbatan. Duraanuu giddugala kana keessaa iddoon boqonnaa yookaan geest haawus jiraachuu kan himan Dr. Simi'oon haala magaalattii madaaluun riizoortii ammayyaa ijaaruuf waajjira pilaanii koonistirakshinii magaalaa Bishooftuu bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti heeyyama ijaarsaa argachuun waldattiin ijaarsa jalqabdee osoo jirtu bulchiinsi magaalaa qabeenyaa keessan miti jechuun ijaarsa akka dhaabsisee ture kaasu. Bara kana muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed geggeessitootaa fi bakka bu'oota waldaalee warra wangeelaa waajjira isaaniitti yeroo waamanii haasofsiisan hirmaattonni waa'ee dhiibbaa amantoota warra wangeelaa irra ga'ee jedhan keessaa tokko magaalaa Bishooftuutti qabiyyeen waldaa qaala hiyyot seeraan ala irraa fudhatamee akka deebii argatu kan jedhu gaaffiin muummee ministeeraa Abiyyiif dhiyaatee ture. Nutis achi keessatti iddoo boqonnaa yookaan geest haawusii kan hojjenne qabna. Isa babal'isnee bifa magaalattii madaaluun hojjenna jennee pilaanii hojjechiifne bulchiinsi magaalaa Bishooftuu qaamni heeyyama kennu heeyyama ijaarsaa nuuf kenne. Baankiirraa liqii yeroo gaafannuyyuu deeggarsa nuuf barreessanii ture. Qabeenyaawwan lafa sanarra jiran qabsiifneeti baankiirraa liqii kan fudhanne. Tarkaanfii magaalichi fudhatee hordofee waldattiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irratti himannaa banuun waggaa tokkoof falmii erga geggeeffame booda manni murtii godina Shawaa Bahaa waldaa qaala hiyyotiif akka murteessee himu Dr. Simi'oon. Bakki kun kan keenya jennee mana murtiitti himanne manni murtiis bakkichi kan qaala hiyyotiiti jedhee murteesse jechuun bulchiinsi magaalichaa ajaja mana murtiirraa tarkaanfachuun qabeenyaa waldattii kaarameetira 400 ta'u abbootii qabeenyaaf dabarsee kennuu ibsu. Kaawunsiliin waldaalee amantoota wangeelaa Itoophiyaa gaafa adoolessa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa miidiyaaleef kenneen bulchiinsi magaalaa Bishooftuu tarkaanfii seeraan alaa faallaa heera mootummaa giddugala kurriftuu waldaa qaala hiyyot irratti geggeessuu akka dhaabu waamicha godhee ture. Bulchiinsi magaalaa lafa seeraan ala osoo hin misoomsiin qabamee waggoota hedduu ture misoomaaf akka oolu gochuu beeksisuun waldattiin qabiyyee ishee ta'uu fi manni murtii qabiyyee ishee ta'uu mirkaneessuun akka murteesseef falmiti. Koreen muummee ministeeraa hundeessaan Bishooftuu dhufee kantiibaa magaalattii fi bulchiinsa isaanii akkasumas nu haasofsiise. Bakkichas qaamaan deemee ilaalee gama lamaan irraayyuu odeeffannoo sassaabbatee yaada
yaada murtiif ta'u fudhatee deeme jechuudha. Osoo deebii koree ministeera muummee Abiyyuu hundeessan eegaa jiranuu bulchiinsi magaalichaa lafa waldattii dabarsee abbootii qabeenyaaf akka kenne Dr. Simoon himaniiru. Akka isaan jedhanitti bulchiinsi magaalaa abbootii qabeenyaaf osoo hin kennin waldattiin akka irratti misoomsituuf carraan hin kennamneef bakka qabiyyee dabarfamee kennames bakka biraatti waldattiif lafti jijjiirraan kennamee hin jiru jedha. Gabaasni BBC'n Afaan Oromoo dubbisiise. Daldalli walabaa Afrikaa waldhabdee siyaasaa fi gargar bahuu ji'oopolitikaatiin balaadhaaf saaxilamaa jiraachuutu himame. Biyya Jaapaanitti hayyuu qo'annoo addunyaa yuunivarsiitii Dooshishaa barreeffamaa toora LSE irratti maxxansan Yoonaas Mangashaattu isiniif dhiyeessa. naannoo daldala walabaa ardii Afrikaatiin idaamuun dinagdee Afrikaa waldhabdee siyaasaa fi gargar bahuu ji'oopolitikaatiin balaadhaaf saaxilameera jedha. Yuunivarsiitii biyya Jaappaan Dooshishaatti barsiisaan qorataa dhimma addunyaa Adaamuu Baabagaanaa qorannoo isaatiin guddina biyyoota Afrikaa fi kibba Eeshiyaa wal bira qabee ilaaluudhaan dhimmoota ji'oopolitikaa addunyaa dinagdee dijitaalaa Afrikaa fi daldalaa fi misooma Afrikaa irratti barreeffamoota garaagaraa barreessee jira. Biyyoota Afrikaaf qoqqoodiinsi ji'oopolitikaa addunyaa gidduutti waldhabdeen guddachaa dhufe daldala daangaa qaxxaamuruu fi hariiroo dinagdee ardii kana keessaa miidhaa jira jedhe. Kunis gabaa Afrikaa tokkicha uumuun akka ulfaatu taasisaa jiraachuu barreessaa Adaamuu Waziirii Baabagaanaa himee jira. Afrikaan walitti makamuu dinagdee ishee sochii meeshaalee tajaajilotaa fi namoota ardii kana keessaa mijeessuun guddina agarsiisaa jirti. Naannoon daldala walabaa ardii Afrikaa biyyoota 54 raggaasifame gabaa Afrikaa tokkicha uumuudhaan danqaawwan daldalaa addunyaa jijjiirama dinagdee fi badhaadhina waliin gufachiisan amma jiranii ni maksaa jedhe. Haa ta'u malee waliigalteen kun guutummaatti hojiirra kan hin oolle kufuuwwan hedduun waan jiranii fi hanqinni bu'uuraalee misoomaa dhaabbileen laafaa ta'uu tasgabbiin siyaasaa dhabamuu fi rakkoon sharafa maallaqaa 42 ol ardittii keessa socho'aa jiraachuun rakkinicha guddiseeraa jedhe. Akkasumas dhimmoonni siyaasaa guddachaa akka jiranii fi idaamuun caalaatti rakkisaa ta'uu himee jiraayyuun kun biyyoota ollaa gidduutti waldhabdeen guddachaa dhufe daldala daangaa qaxxaamuraa fi hariiroo dippiloomaasii irratti dhiibbaa geessaa akka jiru himeera. Gargar bahuun ji'oopolitikaa saffisuun biyyoonni Afrikaa tokko tokko hariiroo Raashiyaa fi Chaayinaa waliin qaban akka cimsan hariiroo yeroo dheeraa Yuunaayitid Isteetii fi Awurooppaa waliin qaban akka dhiisan mul'isee jira. Kana malees walitti bu'iinsi biyyoota ajandaa jabaa akka ta'e eere barreessaan kun waldhabdee biyyoota Afrikaa gidduutti uumamu tokko tokko waldhabdee naannoo seenaa keessatti ka'uun itti fayyadama lafaaf qabeenyaa bishaanii irratti kan uumame ta'uu himee jira. Kan ammoo dhimmoota sochii siyaasaa adda addaa waldhabdee hubannaa wajjinii wal qabatan ta'uu seeree jira. Jijjiirama qilleensaa dhiibbaa qabeenya uumaa irratti dhufuun kan dabalu yoo ta'u hooggantoonnii fi uummanni waldhabdeen erga xumuramee yeroo dheeraa booda biyyoonni biroo gama kaaniin lafa fudhatanii falmiin akkasiis osoo hin furamin yeroo dheeraa irra turaa jedhe. Gaanfa Afrikaatti Keeniyaa fi Sudaan gidduutti akkasumas Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti rakkoon dippiloomaasii kan uumame yoo ta'u dhimmoota kana irratti ambaasaddaroonni biyyoota hojjetaa jiru jedhe. Rakkoon Keeniyaa fi Sudaan kan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ajajaa waraanaa gartokkee Sudaan Mahammad Hamdan Daagaloo ho'isanii simachuu dubbii uumee jedhe. Biyya lola keessa jirtutti Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan hoogganaan mootummaa fi raayyaa ittisa Sudaan Keeniyaan tattaaffii giddu seenummaa keessaa akka baatu gaafatee jira. Gama biraatiin Itoophiyaan karra galaanaa hin qabne Somaalilaand waliin waliigaltee uumuun karra galaanaa argachuu mirkaneeffachuu barbaadde. Tarkaanfiin kun Moqaadishoon ambaasaadara ishee Finfinnee irraa akka baaftu taasise. Gama kaaniin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee Masriif Sudaan gidduutti waldhabdeen ji'oopolitikaa uumuun biyyoonni gara waldhabdee lolaatti illee akka ce'an taasisee ture. Itoophiyaan dhiyeessii humna ibsaa dachaan dabalataa jirti. Biyya keessaaf alattis guddisaa jirti. Masriin garuu sababa dhiyeessiin bishaanii jireenyi uummata ishee dhibbeentaa 90 ol yaaddoo keessa galuu dubbatti jedhe. Bara darbee mariin marsaa arfaffaa biyyoota lamaanii waliigaltee malee xumurame jedha. Dhimma Ijiptii fi Itoophiyaa yoo xiinxalu Masriin buufata waraanaa Somaaliyaa keessaa waan qabduu fi Itoophiyaan ammoo akkuma olitti ibsame buufata doonii fi galoo galaana Adeel irratti akka qaqqabduuf Somaalilaand waliigaltee mallatteessitee jedha. Falmiin kun waraana bakka bu'ummaa fala ta'a. Kun waldhabdee gaanfa Afrikaa birooti jedhe xiinxalaan kun. Akkasuma xiinxalaa waldhabdee biyyoota Afrikaa giddu galeessaas kaasee jira. Walumaa galatti walitti bu'iinsa biyyoota ollaa yoo xiinxalu idaamuu dinagdee Afrikaa hordofuu keessatti biyyoonni kunneen ollaa isaanii kanneen biyyoota dhiyaa waliin hariiroo cimaa qaban waliin
tumsa bu'a qabeessa gochuun isaanii hin oolu jedha. Afrikaan ammallee meeshaalee nyaata ishee biyyoota alaarraa galchiti. Sochiin dinagdee oomishaalee dinagdee Afrikaa gidduutti daldala wal fayyaduu dandeessu gaggeessuuf teknooloojii fi kaapitaala biyya alaa murteessaadha jedha. Waldhabdeen ji'oopolitikaa dabalaa dhufuun dhiyeessiin biyyoota michoota ta'anii deebi'ee akka kennamu saffisiisaa waan jiruuf daldalli caalaatti gamaa gamanatti kan hidhamee fi yaa'insi kaapitaala daangaa qaxxaamuree gara biyyoota ji'oopolitikaa waliin wal simutti qajeelaa jira. Guutummaa Afrikaa keessatti daangeffamni yoo uumame ida'amuu dinagdee ardii kanaa baay'ee akka ulfaataa isaa jedhe. Karaa ida'amuu dinagdee Afrikaatti guddinni jiraatus hariiroon dippiloomaasii ardii kanaa ammallee dhiphina keessa jira. Kun ammoo gargar ba'uu ji'oopolitikaa addunyaatiin daran wal xaxaa jedhe. Hariiroon guutuun biyyoota Afrikaa gidduu jiru daldalaaf jijjiirama dinagdeef haal duree ta'uu baatus waldhabdeen itti fufee jiraachuu kaasa. Kanneen baay'een isaanii waggoota kurnaniif kan deemaa turan hawwii gabaa Afrikaa tokko harkifataa gochuun yookaan fashaleessuun sodaachisaa jira jedhe. Dhagaan bu'uuraa ida'amuu dinagdee namootaaf meeshaalee bilisaan daangaa ce'anii socho'uudha. Ta'us falmiin dippiloomaasii fi waldhabdeen irratti mari'atamee yeroo baay'ee sochii akkasii irratti daangaa kaa'uu kan of keessaa qabu yoo ta'us kunis daangaa ifatti cufuu fi sochii irratti daangaa kaa'uu biroo dabalata. Dhimmoota murteessoo ta'an kana furuudhaan qooda fudhattoota ajandaa ida'amuu Afrikaaf kutannoo qabaniif aantummaa olaanaa ta'uu qabaa jedha xiinxalli hayyuu qo'annoo addunyaa Yuunivarsiitii Doshaa Kiyoottoo Jaappaan Adaamuu Baabaganaa naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa laalchisuun barreessee toora qorannoowwan dhimmoota Afrikaa maxxansu LSE irratti dubbisiisee jira. Rakkoon sirna IT guutuu addunyaa mudachuun dhaabbilee hedduu tajaajila addaan kutanii jiru. Dabalata qabna. Rakkoo sirna IT guutuu addunyaa mudateen baankilee, miidiyaalee fi daandileen qilleensaa hedduu danqee. Har'aa waaree dura sababii rakkoo IT mudateetiin baankiiwwan, dhaabbilee miidiyaa fi daandiiwwan qilleensaa ammaan tana biyyoota addunyaa adda addaa keessatti hojii dhaabuuf dirqamanii jiru. Biyyoota akka daandii qilleensaa Siidin, United Airlines balalliinsaa kan dhaaban yoo ta'u, marsariitii garee daldala London Stock Exchange rakkoo walfakkaataan mudachuu baramee jira. Chaanaaliin oduu Sky News chaanaal UK keessatti sababii rakkoo mudateetiin tamsaasaa dhaabuun baramee jira. Chaanaalichi ganama har'aa kallattiidhaan oduu tamsaasuu akka hin dandeenye dursaan kaampaanichaa himan. Daandiin xiyyaaraa Ameerikaa sababa rakkoo sirna IT kanaan wal qabatee balallii addaan kutuu waaree dura beeksisee ture. Dhaabbatni Microsoft akkasuma addaan cituu kana furuuf tattaaffii taasisaa akka jiru ibsee jira. United Kingdom keessatti dhaabbileen baaburaa hedduun rakkoo wal fakkaataa akka isaan mudate beeksisanii turan. Kana malees chaanaaliin oduu Sky News UK keessatti tamsaasa addaan kutee ture. BBC waaree booda odeeffannoo qabatee baheen daandiiwwan qilleensa gurguddoo Ameerikaa rakkoo kominikeeshinii mudate eeruudhaan guutuu biyyattiitti xiyyaaronni akka dhaabbatan taasifamee ture deebi'ee eegalee jira. Balallii dhaabuun xiyyaarotaa kunis addaan cituu IT addunyaa irratti baankota, tajaajila balaa tasaa fi buufataa xiyyaara addunyaa irratti dhiibbaa uumeen kan wal qabatu fakkaata. Daandiin xiyyaara Ameerikaa lakkoofsa imaltootaatiin addunyaa irratti isa guddaa kan ta'e fi balalliin kamiyyuu akka hin hayyamamne akkasumas balallii yeroo ammaa qilleensa irra turan hundaa waliin wal qunnamtii qaba jechuun BBCtti himee jira. Haa ta'u garuu yeroo muraasaa booda rakkoo IT mudate furamuu himuun balallitti akka deebi'e beeksisee jira. Rakkoolee kanaafis dhimma teeknikaa CrowdStrike software farra vaayirasii waliin wal qabate komatee jira. CrowdStrike ammoo gaafii BBC'n yaada akka kennuuf dhiyeesseef hanga ammaatti deebii hin kennine. Guyyaa har'aa hanga ammaatti balalliin 1,000 ol addunyaa guututti haqamuu dhaabbatni xiinxalaa aviyeeshinii Seeram beeksisee jira. Lakkoofsi kunis yeroo ammaa 1,078 gahee jira. Dhaabbatichi akkasumas guyyaan har'aa dhaabbileen balaliinsaa UKtiif guyyaa bara kanatti balallii hedduu kan itti keessummeesse yoo ta'u balalliiwwan 3,200 ol akka ka'uuf karoorfamee ture. Kunis erga onkololeessaa bara 2019 asitti balallii ka'umsa guyyaa tokkotti keessummeeffamu isa baay'ee olaanaadha jedhamee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp irra deebiidhaan yoo filataman Yuukireeniif rakkisaa ta'uu akka danda'u pirezidaantiin Yuukireen Vilaadimiir Zelenskiin dubbatan. Gabaasaa BBCf Magarsaa Baqqalaa.
Pirezidaantiin duraanii US Donald Trump irra deebiin pirezidaantii ta'ee yoo filaman Yukireeniif rakkisaa ta'uu akka danda'u Zelenskiin dubbatan. Trump pirezidaantii ta'anii yoo filaman nuuf hojii guddaadha garuu nuti hojjetoota jaboodha jedhan pirezidaantiin Yukireen Zelenskiin turtii addatti BBC waliin taasisaniin. Filannoon pirezidaantummaa US sadaasa dhufu geggeeffamuun Trumpis ta'e Baayiden kan filaman wajjin hojjechuuf qophii akka ta'an himaniiru Zelenskiin. Trump guyyoottan dura nama ittaanaa isaanii ta'uun dorgomuu senaatara bulchiinsa Ohio kan ta'e J.D. Vance akka ta'e beeksisanii ture. J.D. Vance kanaan dura dhimma waraana Yukireen keessatti geggeeffamu ilaalchisee yaada kenneen wanti Yukireen keessatti ta'uu dhimma isaa akka hin taane dubbatee ture. Filannoo dhufu irratti Trumpiif J.D. Vance White House'tti akka deebi'an yoo ta'e deeggarsi waraana US Yukireeniif taasistuu baay'ee gadi xiqqaachuu danda'a kan jedhu sodaan jira. Tarii waan Yukireen keessatti deemaa jiru inni hin hubanne ta'a. Kanaaf United States waliin hojjechuu qabna jedhan Zelenskiin. Zelenskiin walgahii European Political Community kan biyyoonni 27 irratti hirmaatan irratti yeroo afeeraman BBC'tti dubbatan. Muummeen ministeera UK dhiyeenya filaman Keir Starmer wajjinis wal arguun mari'ataniiru. Jimaata dhufu Zelenskiin walgahii kaabinee UK irratti argamuun haasaa ni taasisu jedhamee jira. Erga bara 1997 pirezidaantiin US yeroo sanaa Bill Clinton afeeramanii haasaa taasisanii walgahii kaabinee UK irratti geggeessaan biraan afeeramuun kun isa jalqabaati. Zelenskiif Keir Starmer waliigaltee dhiyeessii meeshaa waraanaa paawundii biliyoona 3.5 waliif mallatteessu jedhamees jira. Torban kana loltoonni Yukireen dirree waraanaa karaa bahaa biyyattii jiran mandara tokko gadhiisanii ba'uun gabaafamee jira. Keessumaa ji'oota muraasaas loltoonni biyyattii adda waraanaa kallattii garaagaraa Raashiyaan irratti bantetti dhiifamuun rakkataa jiru. Karaa kaabaan Raashiyaan adda waraanaa haaraa Kharkiv irratti ji'oota dura bantee hanga tokko milkooftus biyyoonni lixaa Yukireen fayyadamtee daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuu isaaniin Raashiyaan baay'ee duratti siquu hin dandeenye. Loltoota hedduus Raashiyaan adda waraanaa kanatti akka dhabdetu himama. Biyyoonni lixaa xayyaara waraanaa ammayyaa F-16 bara kana Yukireen akka hidhachiisan waadaa galuu isaanii Yukireeniif hamilee ta'ee jira. Xiyyaaronni waraanaa ammayyaa US oomishte kun misaa'eloota Raashiyaan dhukaastu dursanii qilleensa irratti kuffisuuf ga'ee guddaa kan taphachuu danda'anidha jedhama. Waraanni kun waggaa lamaaf turuunsaa Yukireen hanga yoomiitti Raashiyaa jala dhaabbachuu dandeessi kan jedhu gaaffii kaasee jira. Ji'a darbe walga'iin nageenyaa Yukireen jedhu Switzerlanditti geggeeffamee ture. Walga'ii sanarratti Raashiyaan hin affeeramne. Walga'ii marsaa lammataa sadaasa dhufu geggeeffamu irratti Raashiyaan argamuu akka qabdu dubbatan Zelenskiin. Addunyaan martuu Raashiyaan gadi teessee karaa nagaa waraana kanatti xumura akka gootu dhiibbaa irratti gochuu akka qabus kaasan Zelenskiin. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf isinitti himaa turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Qophiilee wiirtuu hafan itti fufuu turtii gaarii.